birri meeqa kennite Dubaay naaf hidheette birri borsaa keetii ba'i qofaatti abalutti kennee dhiisi. Birri borsaa keetii ba'i. Ilaame bara 350 birri 10 ni nyaata jettetti kun himasiiti. Irraa nyaata jettetti 10,350. No jarri no. Sadii jaatama itti kalaas. Kan jabaatii miti 360 walii galte anaafisi. Sadii jaatama walii galle kudhan nyaata jetti. Walii galle Kameraan gaafatu qabda. 360. Kaali no kasi bira gale. Kameraan kana ni maddu. Kaali ijoollee yaadii irra gadi. Ijoollee tokko jijjiiraman jiru mucaan hojii hindini. Kuma dhibba afurii. Miira keessaa baheet. Qoy. Hojii dide jedhaan jiru ammallee. Qoy toobsat. Ariifachuun la noo dhaga'iika ariifachuun waa balleessiti. Sis ta'e Kaalidoos ta'e namni ariifatu wayituu badda sii galee. Tokkummaa gaggeessaa sii sana mannaa taatu. Deemi bakka wadaamsi waa maaraa. Hojiin qaba qoy akkasitti maa tokkummaa birrii 500 kaffaleetan beelaa keessatti geessee gateenaan viidiyoo isaanii qaba keessaan Mubaarak Musammaa ta'e abbaan tokko na keessana dubbisa isin ergachuu danda'a. Waa gati charakkuun qabu waa toobsati. Sana nun dhimne. Mucaan kun himachuu qabu mucaan daa'ima waan tokko wanti ni sirrii himate. Nuu galee bar himatee. Oobsi tasgabbaa'es. Nuu galeera tasgabbaa'es. Kaleen itti dhabe sanatti kulaalitiin itti dhabe tokkummaa. Ribas kedua ogolet namatti mul'ata barama dafqa kee akka ta'e amma makan si gubuun nutti mul'ata garuu birrii amma kaffalte duwwaa sirraa adda baafachuudha kan jarri barbaadan. Bakka mataanoo nan dhufa bakka namoonni rakkisumatti miliqeetiin dhufu foogii caccabeenoo dhigileenoo ba'u jechuudha. Bakka deebi'ee si buuseera deemi. Dhaqii kotti. Garaa nama nyaatti banna. Garaa nama nyaatti siini adeemtu hin jedheeman. Oye, me caldo. Akkana goon. Kaalidoo. Shantama duwwaa sitti dabarsiisan aannetti obboleetti. Kunoo gaafadhaa fariyaa gaafadhaa. Okay, rakkoon dhibba afurii digdaman moonatti hin kennine jettee fakkatu yoo si kakatte rikoordiin obboleetti ammaa jira la. Dhaga'i dura hin jira. Jira kaali na dhaga'i dura. Ilaa. Waa waliin galla. Maana dhagaata. Na dhagaa boo. Okay. Aboo na dhaga'i. Ishi. Amma waa hin kennaa rakkoon qaba. Maallaqa borsaa kooti bahe mana intalli gaafa siin jettu ati si nyaachiftee fedha siitiin si nyaachiftee si dhiibtee mirga ati si dallaalinatti waa shaqqalattee kaatee na satari jettee rakkoon hin jiru siyaasa tartu malee maallaqa koo nyaanne jettu malee si galee ati dallaa jechuun ati gidduudhaa komishinii keessi fassabamaa ati warra nama kanaa fakkeenyaaf warra nama gurguru isi warri akkanaa kun nama gurguru gaafa siin jedhu birruma xiqqoodhaan allayyaa guddaatti warra nama dhiibu keessaa tokko namni akka keetii sababni isaa birri xiqqoo argataa geessee allayyaa keessaan baane keessatti nama gatee deebi'a akka kamiin akka mucaa kanaa jechuudha. Sigalee allayyaa keessaan baanetti nama darbee deebi'a ofii birri guddaan argatu birri kuma 500 hin argatu birri xiqqoo naqeen mana maa gurguratee allayyaatti darbaan mina maa kanarraa ciyaa inni 50 isaa 10 isaa fudhatee kutaa jechuudha. Muudii kan kee qofa miti isiin kun nama dhanu waan akkanaa hojjetti sigalee atis dallaala si wayyaa harka wayyaa jalaatee jechuudha si namatti dabarsitu. Akkasitti hubanneerra amma nan fudhattee ittiin teetta waan ta'eef isii sanatti garuu tiisiin immoo haa ta'u isii kennitees rakkoo hin qabu. Tokko dhaga'i. Barkuma kunuunsi jette mucaa dhaggeeffadhu. Ati dallaala miti ila ati dallaala atis dallaala dhaggeeffadhu. Wal ta'uu hin danda'amu. Atis dallaala akkamitti isheen amma kana irraa fudhaa dallaala kan amma kana irraa fudhaa. Birrii tokko yoo fudhatte maqaa kanaatiin dallaalatis si galee atis dallaala kaalidoo qofa osoo hin taane atis dallaala jechuudha. Sababni isaa maaliifi irraa fudhataa jirta birrii tokko ta'us sababa itti kennitee fi fudhataa jirta kanaaf ati kaalidoon dallaalaa jechuudha. Silacheen dallaala chitti wal dallaaltan ati satti fiduutti dallaalaa jirta inni sila dallaala isa kaanii fidataa jira atis dallaalaa jechuudha. Sigalee atis mucaa gurgurachuu malee sana qaaquma hin qabu. Kanaa jechuudha amma gara haasaatti addeebinaa jechuudha. Intalattiin amma miira hojiirra jirti siidhaa hin hubannaa kaalidoo utunaa isaan dheeressina waasin jechuu barbaada. Birriin si bira ga'e birrii meeqa? Inuma dheeressu haasaa kana. Okay. Amma waa tokko itti barbaada. Birrii kuma 50 ammas Itoophiyaarraan dabarsiise. Walitti isaa birrii kuma 100. Dhibba 350. Oi.
dhibba sadii shantama kaalidoo bira ga'e miti kan risiitiin jiru. Kanaa olii kuma dhibba sadii la injira risiitiin kuma dhibba sadii shantama kan mucaa kanaati kuma ammas birrii dhibba ja'a dammoo kana siinatu dabarsee birrii dhibba ja'a kana siis injira isa nama waan kaalii ilaali aniifatammaa wanni nuti waliin haasaa jiru kaalidoo bira birrii meeqa dhibba shan dhibba ja'a miti walii gala kaalidoo akkaawuntii kaalidoo birrii gale birrii meeqa. Walii galatti kan akkaawuntii isaarratti ga'emoo birrii asii birrii kuma dhibba sadii fi birrii Itoophiyaatti isaan dhaginatti yaa birrii Itoophiyaatti risiitii jiru waliin. Kan kaalidoo bira ga'e walitti birrii kuma dhibba afur kan Itoophiyaa kanas immoo birrii dhibba ja'a dabarseera. Kashii kan kaalidoo bira ga'e birrii kuma dhibba afur. Maama. Kaalidoo kashii kan si bira ga'e dhibba afurii. Risiitii jiran san jiraaraam kuma dhibba sadii shantama birrii Itoophiyaa. Kanaafuu si biraan geenye gonkumaa birrii. Maa kunoo risiitii baa fidee risiitii jira ba. No natti mati kanaafuu gonkumaa si biraan geenye risiitii fidee dhaabata. Dhaggeeffadhaan sitti himaa birrii dhibba ja'a isaa amma jiraattu kana dhibba ja'a galchitee akkaawuntii kan koo kan biyya kanaan. Birrii dhibba ja'a sana maaliif galchite beektaa? Waraqaa poolisiitti naasii ture. Yeroo sanaanis kaalidoodhaa kunoo asirra jira la. Birrii dhibba lama kennaafiin ture asii deemsa sa'aatii sadii walakkaa deemee dhaqee ilaalaan ture mucaa kan. Guyyaa deemu biratti deddeebi'ee jechuudha. Hin gaafatta kuma. Birrii dhibba ja'an kanaa dhaggeeffadhu birrii dhibba ja'an kanaa kaalidoon kadhatee kadhaamee kan jechuudha. Naa erga diraayee deennaan birrii dhibba ja'an sana ergitee feennaan kaalidoodhaa dabarsee kennan. Dhibba ja'a sii kenneera moo kenneen itti kunoo kaalidoo gaafachuu dandeessu. Okay. Waa bareedu. Kaalidoo birrii dhibba ja'anii siin ergite sii galcheera sitti kenneera. La isaan kennaa hin jenne ka. Amma kan nuti barbaannu dhaggeeffadhu. Kan nuti barbaannu kaalidoon jamaal akka hin nyaanne dhaggeeffadhu. Mucaasa kana bira kallattii fedhe naga'u isa bira ga'u gaafanne. Kaalidoon jamaal yoo nyaate nyaachuu qabu. Yoo nyaate hin nyaanne jedhe isa gaafanne jechuudha. Mucaasa kana bira yoo ga'e immoo mucaasa kana na bira ga'eera yoo jedhe isaaf dubbataa jirra waan ta'eef mucaa bira ga'uudha kan nuti barbaannu. Eenyuun miidhamaa bira eenyuun miidhamaan kaalidoo shabee isa bira yoo ga'e isa gaafanne jechuudha ati deebiin deebisi. Na bira ga'e raawunni jedhe kan nuti barbaadaa jiru bar kan xaabiyaa irraa ce'e mucicha malee sin miti bar isin akkuma kana iyyituu rabbashtu garuu inni xaabiyaa irraa ce'eera kufeera inni siigalee inni kufeeraatis rabbashuu kaalidoon jamaalin rabbasheera rabbashuu dandeessu atis kaalidoonis garuu kan kufeessa kana kan kufuusa kan miidhamu isuma qofa sammuu isaati jechuudha ati birrii dhibba ja'an suudiraa sii dhufe sii kennameera. Naan kennamne birrii kuma tokko na sitti dalagadde kaaliditti inni jira dhagaara waan ta'eef makiinaa isaa keessa taa'e birrii kana yoo adii nagaa hojjetame gara biyyaa nagaa galchiin jedheenitti kennee achumaan warra gatichi boola siisuun dhufee achumaan geessee na qabsiisee dhibba ja'a hin qabee achumaan wantichi Itoophiyaatti walumaa galatti dhibba ja'a qofa jedhee achumaan ishee jedhee dhibba ja'a dhibba afur tafee mucattiin biidaatirraa jirtu birrii gaafa dhubbuletti geennaa achumaan mucaatii kanatti mannaan isarratti naa galchite achumaan dhibba ja'a achumaan biidaatii biteeraa jedhe anan beeku kaa wanta hundayyuu malee birrii na biran geenye birrii ammaa itti gochuudhaan naa garuu immoo baraan mi'aan keessatti qatamne kaalidoo jamaal ji'a ja'a Birriin hin kennine kunoo risiitiin baasaadha koo waatsaappii isaarra. Birriin yoo inni naan ergine godinyaa kootti jedhee kaalidoo godinyaa keetti birrii siin ergine yeroo buda biyya. Booddee ilaa koo isiitiin hima dhoyyaan ani hima birrii nyaata anaa mucaasaan daaboo tokko jira anaa fi abduwaa jennaan. Nyaataan qaxxaamnee jechee yaadne kadheen nyaataa bahe ijoollee godinyaa koo sanaan booda birrii nu ergi jennaan ji'a tokko qofa teessan jedhee nu lammanii dhibba lama nu ergeera. Dhibba afur qofa nu lammanii kan nyaataa nu ergee sanaan booda ji'a sadii qulqulluu sanuma yaaddaa ta'a jedhe ji'a sadii qulqulluu. Kaalidoo birrii meeqa isinii kenne sii kenne sii waan kenne hunda isaa waan sitti kenne wanni inni sii kenneera jedhu fakkeenyaaf yeroo fedhe dhibbaatitti kennu shantamaa wanni ati yaadattu si jira wanti kaalidoon sitti kenne birrii. Gaafa na wala biyyaa dhufu gaafa hojicha nu galchu anaa gurbaa wayitii akkas dhibba lama nu kenneera. Sanaan booda hojicha hojjannee itanyi silkii immoo silkii haasa'ee fayyadame jedhu ijoollee achi jiran ijoollee jara sana gaafachuu dandeessan. Nama lama baaftetiin jettee jarattiin jettee uma kottuu fuudhaa adii irraa hojjetaan jiru jedhan hojii immoo takkaa dadhabeera sin jenneen takkaa ittiin himan achuma hojii kan biraantii si geessa jedhee nu lamman dhufee ana kaadhaa fuudhee mucicha akka borottaan fuudhee godumatti geessee nu batee sanaan booda waraqaa foolisiin kun dhufee sanaan booda achumaan geessee achi nu qabsiisee birrii makootiin.
Kanaan booda immoo ji'a sadii walakkaa achitti keessa naqatee dhufee na fuuchuu didee achumaan mana dhufe taaskii qabadhee. Gara Ini cerita saya kabe. mana abdoo naa geessaa jenna mana abdoo na geessanii mana abdoo bultii afur bulee kee kaan immoo akkanatti gootaan jedhanii. Ayin boona maati maal akkanatti gootaan anoo mana addaan ture godhattuun jedhanii. Ji'a afur hin nanqatu hin achi turu. Achitti qaxxaamee aga bugoo. Gaafa immoo achumaan sanaan booda dhufee tuan falaan gara inni ta'u galgala wayina fuudhee geessee mana wayii keessatti na qolfee mana ijoollee amaaraa bichaa kana haa ta'an manuma hidhaati bakka amanitti. Achi keessatti bakka ofuu mana keessa jireenyaan jireenyi ma barbaadaan jiru ati fiddee manuma harkaatti na gataan ta'an jedheen beekanatti qolfee bee manicha keessaa ba'uun hin jiru. Bakka ofuu mana keessa jireenyaa obboleettii wayii jireenyi barbaadaan jiru akka kanatti hin jireenyi. Kanaan booda Kuree paaspoortii godhatti gallee deem jedhe achumaan giddaan dhaqee hojii wayii mucaatiin hin koomishee naa gabalti dhaqu viizaan kee hojjetameera jedhe an akka adda dhaqee hojicha gadeennaan. Kottuu jennaan achumaan mucicha tokko wayii natti ergee sanaan booda achumaan dhufee mucicha fuudhee hojii kana nageesse sanaan booda mucicha argeera akka nyina dhukkubu beelaan qaxxaamee na argere inni makiinaadhaan nageesse haakimni maal jedhamu na dhukkubee na makiinaa keessaa na buutee waan natti bitee beela'eennaan isa gaafachuu dandeessan waan hin ta'e. Okay. Karaan booda waliigalaa waa'ee irreeggachuu